Hello, welcome back. My name is Abarra. Today we will learn tense. Welcome back. Har'a kan waliin barannu tensidha. Afaan kottaa isiniin jechuu hin dagadde. Tensiin bakkeewwan gurguddoo sadiitti qoodamu. Tense is divided by 3. Past tense, present tense and future tense itti qoodamu jechuudha. Warreen kun sadan isaanii immoo walii galatti tensiin bakka 12tti qoodama jechuudha. Tensiin bakka 12tti qoodama jechuudha. Isaanis past tense tokkonsaa bakkawwan 4tti qoodama. Presentiin bakka 4tti qoodama. Futurein bakka 4tti qoodama jechuudha. Har'a kana waliin ilaallu. Tensi barree jennuun Ingiliffaa keessatti tensiin Ingiliffaa ijoodha jechuudha. Kana barree jechuun hanga dhumaatti yoo na hordoftan tensi understand gootu jedhee yaada jechuudha. Kanaafiyyuu na hordofuu akka hin daganne. Past tense. Past tensiin bakka meeqatti qoodama? Bakkawwan gurguddoo 4tti qoodama. Isaanis past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense itti qoodama jechuudha. Past perfect continuous tense itti qoodama jechuudha. Presentiin illee akkasuma bakkawwan gurguddoo 4tti qoodama jechuudha. Isaanis present simple tense, present continuous tense, and present perfect tense, and present perfect continuous tense itti qoodama jechuudha. Presentiin bakkawwan gurguddoo arfan kanatti qoodama jechuudha. Kanaafiyyuu bakkawwan gurguddoo arfan kana sammuutti qabachuu akka hin daganne isiniin jecha bakkawwan gurguddoo 4tti qoodama jechuudha. Akkasumallee future tensiin bakkawwan gurguddoo 4tti qoodama. Isaanis future simple tense, future continuous tense, and future perfect tense, and future perfect continuous tense jedhee bakkawwan gurguddoo 4tti qoodama jechuudha. Walumaa galatti gam tensii keessatti Ingiliffaa keessatti tensiin bakkawwan gurguddoo 12tti qoodama. Egaa hanga kanaatti wajjin ilaalle kana nootti qabachuu akka hin daganne isiniin jecha hamma foormulaasaa wajjin barannaa jechuudha. Okay. Past simple tense formulaan past simple tense subject plus verb to plus object dha jechuudha. Kanaafiyyuu subject plus verb to plus object dha jechuudha. Formulaan kami? Formulaan past tense. Formulaan past simple tense. Formulaan past continuous tense, formula past continuous tense, subject plus was or were plus verb ing. Verb ing. Akkasitti barreessinaa jechuudha. Kutaa kana keessatti formulaa isaa fi tensii wajjin baranne kutaa ittaanu keessatti immoo kan waliin barannu formulaa isaa fakkeenyawwan kana wajjin barannaa jechuudha. Kanaafiyyuu kutaan ittaanu waanta jiruuf kutaa kana sirriitti katataattaluu akka hin daganne isiniin jedha. Inni ittaanu past perfect dha. Past perfecting formulaan past perfect maalidha? Subject plus had plus verb 3. Subject plus had plus verb 3 plus object. Plus object. Hadii fayyadamnaa jechuudha as keessatti. Asitti immoo continuous tense. Past perfect continuous tense itti qoodama jechuudha. Subject plus had plus been plus VING fayyadamnaa jechuudha. Warreen kun formulaan isaa kana fakkaatu. Kana caalatti immoo yoo fakkeenya isaa isinii fuudhanne fakkeenya isaa paartii ittaanutti yoo wajjin baranne kana caala irratti isinii gala jedhee yaada. Kanaaf immoo akkasuma ammas fakkeenya inni lammaffaa presentiin tensii wajjin haa ilaallu. Formulaawwan present tensii wajjin haa ilaallu. Formulaan present tensii present simple tensii subject plus V1, present continuous tensiin immoo subject plus am or are or is plus VING. Akkasitti ta'aa jechuudha. Formulaan present continuous tense subject plus am or are or is plus VING ta'aa jechuudha. Inni sadaffaa present perfect dha jechuudha. Present perfect tense. Present perfect tense ni egaa yeroo baay'ee has or have fayyadama jechuudha. Subject plus has or have plus V3 fayyadamna jechuudha. Verb 3 fayyadamna jechuudha. Inni macarrashaa present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense subject plus has plus have plus been plus verb ing fayyadamna jechuudha. Verb ing fayyadamna jechuudha.
Inni macharaasha future tense dha. Future tense dha. Future tense. Future tense keessatti future simple tense formulaan future simple tense subject plus will or shall plus v1. Will or shall plus v1. Nidha jechuudha. Formulaan isaa kanadha jechuudha. Subject plus will or shall plus v1 nidha jechuudha. Inni taanu future continuous tense dha. Future continuous tense ni formulaan future continuous tense subject plus will or shall plus b plus v-ing dha jechuudha. V-ing dha jechuudha. Inni taanu future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense ni formula future perfect tense subject plus will or shall plus have plus v3 dha jechuudha. Have v3 dha jechuudha. Have v3 dha jechuudha. Inni taanu inni macharasha yookaan inni ku lammaffaa future perfect continuous tense dha jechuudha. Future perfect continuous tense dha jechuudha inni macharasha. Innis formulaan isaa subject plus will or shall plus been plus v-ing ta'a jechuudha. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Kana edda battanii booda kana understand gootan jechuun Ingiliffaa keessatti baay'ee barreessuuf dubbisuuf fillee carraa guddaa qabdu jechuudha. Fatanaarree hojjechuuf waa baay'ee carraa guddaa qabdu jechuudha. Fakkeenya isaa paartii itti aanutti ilaalla. Kanaaf iyyuu kan isin dagachuu hin qabne paastiin wanta darbe akka ta'etti presentiin wanta keessa jiru future immoo wanta gara fuulduraa jechuutti qabadhaa jechuudha. Bakka waan sadiitti gootne qabannaa jechuudha. Warreen kan akkasitti akkaataa kanatti sammuu keessan keessatti kaawwadha. Paartii lammaffaa irratti wal agarra. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Bye bye. See you next part. Tukuma, tukuma, oh,